taphni deebii mo'atanii dabruu marsaa 16ffaa Champions League Awurooppaa galgala tapha lama kan taphatamee tureen Bayern Munich fi Liverpool gara marsaatti aanutti dabruu isaanii mirkaneeffatanii jiran. Shaampiyooniin Xaaliyaan Inter Milaan fi kilabni shaampiyoonaa Oostiriyaa Saalzburg ammoo tapha Champions League tan ala ta'anii jiran. Yeroo jaha waancaa Champions League kan mo'atan Liverpool fi Bayern Munich gara marsaatti aanutti dabranii jiran. Liverpool erga bara 2019 waancaa Champions League mo'atee booda barana waggaa sadii booda injifannoodhaaf waan deemaa jiru fakkaata. Bayern Munich ammoo waggaa lama dura bara 2020 waancaa jahaffaa mo'atee ture. Tapha galgala Bayern Munich fi Saalzburg Allianz Arena irratti waliin taphataniin Bayern Munich Saalzburg galchii 7-1tti injifachuun gara marsaatti aanutti dabruusaa mirkaneeffatee jira. Shaampiyooniin Oostiriyaa Saalzburg tapha jalqabaatiin takka Bayern Munich wajjin xumurullee tapha kaleessaa kanaan Allianz Arena irratti goolii walakkaa darjanaa olii 7-1 mo'amuudhaan tapha waliigalaa 8-2tti mo'ame Champions League Awurooppaa nagaatti dhaammatee jira. Robert Lewandowski kaleessa gooliiwwan 3 lakkoofsisuudhaan haatirikii jahaffaa hojjechuun alatti kubbaan rukuttaa peenaalitiin daqiiqaa 12ffaa irratti galchee haatirikiiwwan 6 kanaan dura galtee turteen kubbaa saffisaa tan jalqabaa jedhamtee galmootee jirti. Lewandowski bara kana qofa tapha 35 Bayern Munich taphateen goolii 42 galchuu danda'ee jira. Waltajjii waancaa Champions Leaguetiin ammoo gooliiwwan 12 galchuudhaan yeroo ammaa dursaati jira. Kana malees Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo fi Lionel Messi dhatti aanuudhaan taphataa goolii baay'ee waltajjii Champions League Awurooppaatiin galche sadaffaa ta'uudhaan galmaa'ee jira. Cristiano Ronaldo Champions League Awurooppaatiin goolii 140 galchuudhaan yoo dursu Lionel Messi ammoo goolii 125 galchuudhaan sadarkaa lammaffaarra taa'ee ture. Robert Lewandowski kaleessa galgala gooliiwwan 3 galche dabalatee Champions League Awurooppaatiin goolii 85 galchuudhaan taphataa goolii baay'ee galche sadaffaa ta'uu danda'ee jira. Kilabni Jarman Bayern Munich goolii 7 waltajjii Champions League Awurooppaatiin kilaboota irratti lakkoofsisuun isaaf haaraa miti. Kanaan dura bara 2012 tapha Champions League marsaa 16ffaatiin Baazil 7-2tti mo'atee ture. Bara 2009tti ammoo Sporting Lisbon 7-1tti mo'achuudhaan waan ajaa'ibaa hojjetee galmeessee dabre. Bara 2015tti ammaas irra deebi'uudhaan kilaba Jarman Schalke 7-2tti mo'achuudhaan muuxannoo gitan qabne kan qabudha. Bayern Munich waltajjii ardii Awurooppaa tapha galgalaa kanarratti taphataan sarara fuuldura Lewandowski erga bara 2015 Borussia Dortmund irraa gara Bayern Munich dhufe waan ajaa'ibaa hojjechaa jira. Goolii baay'ee taphattoota ardii Awurooppaa irratti lakkoofsan keessaa taphataa jalqabaa ta'uudhaan yeroo ammaan tanaatti gahumsa dinqisiisaa ta'een imalaa jira. Kilabni Bayern Munich kan yeroo ammaan tanaatti waltajjii Champions League Awurooppaatiin goolii baay'eedhaan kilaboota garaagaraa gaggeessaa jiru. Bara 2020 booda gara waancaa 7ffaa mo'achuudhaatti waan dhiyaatee jiru fakkaata. Bayern Munich tapha galgala Saalzburg dirree isaa irratti keessummeesse kanaan galgala garaa jabaatee goolii hagana baay'attu kilaba Oostiriyaa Saalzburg irratti roobsaati bule. Robert Lewandowski daqiiqaa 12-21 irratti rukuttaa peenaalitiin goolii 2 wal faana akkasuma daqiiqaa 23 irratti goolii sadaffaadhaa taphaan lakkoofsisuun Sergii Gnabry daqiiqaa 31 irratti goolii 4ffaa lakkoofsisuudhaan Bayern Munich Saalzburg galchee 4-2tti dursaa boqonnaa duraa xumuran. Boqonnaan lamaffaadhaa akkuma taphni deebi'ee jalqabeen Thomas Muller galchii 4ffaadhaa daqiiqaa 54 irratti Bayern Munich foggaa galchuu akkuma ta'ee tapha ittisaa irratti hundaa'e kan taphachaa bule Saalzburg taphataan umrii 18 lammii Denmark Muratis Gerrard daqiiqaa 70 irratti galchii takka kilaba isaa Saalzburgiif lakkoofsee ture. Thomas Muller irra deebi'uudhaan galchii isaaf lammaffaa kilaba isaatiif jahaffaa taate ammoo daqiiqaa 83 irratti Saalzburg irratti yoo lakkoofsisu Laurent Sané daqiiqaa 86 irratti goolii isaaf jalqabaatii fi Bayern Munich ammoo 7ffaa taate daqiiqaa 86 irratti lakkoofsuudhaan Bayern Munich Saalzburg galchii 7-1tti mo'achuu danda'ee jira. Torbaan 3 dura tapha jalqabaatiin Xaaliyaan San Siro irratti 2-2tti mo'achuun kan deebi'e Liverpool tapha deebiitiin kaleessa dirree isaa Anfield irratti 1-2tti Inter Milaan mo'amullee qabxii waliigalaa 2-1 mo'achuun gara marsaatti aanutti dabruusaa mirkaneeffatee jira. Inter Milaan tapha jalqabaa dirree isaa irratti 2-2tti mo'ame qabxii malee gara Anfield dhufuun qabxii duwwaa qabu jijjiiree gara taphaatti deebi'uuf yaalii olaanaa taasisus Emil Koine. Tapha cimaa kaardiin keelloon 7 fi diimtuun tokko itti kennamte kanaan boqonnaa dura Inter Milaan kubbaa to'atee qindoomina gaariin goolii galchuuf gara fuulduraatti weerara walitti fufaatee godhaa turus waardiyoota Jurgen Klopp balbala isaa irra tarreessee galchii cabsanii dabruu hin dandeenye. Kanaanis taphni boqonnaa dura goolii malee duwwaatti xumurame. Boqonnaa lammaffaa irratti kilaboonni lachuu keessattuu Liverpool carraa gara marsaatti aanutti dabruuf harka isaatii qabu eeggachaa
tapha deebisanii weeraruutiin Mohamed Salaatii fi Sadio Mane yaalii garagaraa taasisaa turan. Daqiiqaa 62 irratti taphataan lammii Arjentiinaa Lauro Javier Martinez kubbaa kiyyoo keessa buuse. Deeggartoota warra Inter Milan kan Anfielditti argaman akka malee burraasise. Martinez goolii galchuu fi taphataan Arsenal duraanii Alex Sanchez badii raawwateen kaardii diimtuun dirree bahuun wal faana itti taate Inter Milan. Sadarkuma galgala irratti wal arkan sadarkaa 16 irratti Liverpool fi Inter Milan wal arganiiti turan bara 2008. Waltajjii bara 2008 sadarkaa 16 kilaboonni lamaan kun kanaan dura waliin taphatanii turaniin yeroo sanis Liverpool San Siro irratti kubbaa Fernando Torres galchee tureen takkaa fi duwwatti mo'atee tapha walii galaatiin Liverpool Anfield irratti 2 fi duwwatti mo'atee waan tureef 3 fi duwwatti mo'atee taphaan alatti kan godhe ture yaadannoo yeroo dhiyoodhaati. Kilabni Simone Inzaghiitiin leenjifamu Inter Milan Serie A Xaaliyaaniin gahumsa gaariin dursaati jira. Garuu haala hin eeggaminiin waltajjii Champions Leaguetiin ala ta'uun isaa deeggartoota isaa akka malee muufachiiseeti jira.